Macaafa Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 5-6 bara jireenya kee hundumaat namni si dura dhaabbachuu danda'u hin jiru. Musee wajjin akkuma ture si wajjiniinis nan ta'a. Ani si hin dhiisu si hin irraanfadhus. Biyya ani isaaniif kennu abboota keessaniif kakadhe akka isaan dhaalan waan gootuuf cimii ija jabaadhu. Nama simbira jiruun Waaqayyo si duukaa ta'a jedhaani. Mata dureen koo Waaqayyo si duukaa ta'a. Mee Waaqayyo naa wajjin ta'a namni jedhu jira. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa tokko lakkoofsa 5-6 yoo laaltan Waaqayyo Iyyaasuutti dubbii tokko dubbata. Iyyaasuudhaan maal jedha? Yaa Iyyaasuu akkuman Musee wajjin ture si wajjin nan ta'a. Si wajjin yeroon ta'u kana immoo wantoota kana godhi jedhee dubbate. Waaqayyo nama wajjin ta'uudhaaf waan nurraa barbaadu qaba. Nu wajjin adeemuudhaaf, nu wajjin hojjechuudhaaf, nu wajjin jiraachuudhaaf, hojii guddaa nu hojjechuudhaaf Waaqayyo waan nurraa barbaadu qaba. Waaqayyo isin wajjin ta'uu barbaaddu? Yeroo hojjettan, yeroo teessan, yeroo barattan Waaqayyo akka isin wajjin ta'uu hin barbaaddu? Namoonni baay'een Waaqayyo akka isaanii wajjin jiru hin beekan. Waanuma kophaa isaanii ba'anii, kophaa isaanii hojjetanii, kophaa isaanii baratanii, kophaa isaanii manatti galaa itti fakkaata. Waaqayyo nama wajjin ta'uu jechuun lafa dhaqanitti xasimee uumuu jechuudha. Waaqayyo si wajjin ta'eera taanaan milkaa'ina argita malee karaatti hafuu hin argitu. Akka jedha nama simbira jiruun yoo Waaqayyo wajjin ta'eedhaani kan itti argitu milkaa'ina, eebba, guddina kan argu yoo barbaaddeedhaani Waaqayyo akkasii wajjin ta'uu fedhaani wantoota ati gochuu qabdu sitti maadhaani lafa dhatti hundumaatteedhaani isa tokkoffaadhaani seerrata Waaqayyo eegeedhaani. Waaqayyo nama akkamii wajjin ta'a? Waaqayyo namni wajjin ta'u eenyudha? Nama seerrata dubbii isaa eegu wajjin jira Waaqayyo. Seerrata dubbii Waaqayyo eegda yoo ta'e lafa dhatti kabaja qabda. Maanni seerra fa'aa Waaqayyo? Akka jaalala isaatti jiraachuu, akka yaada isaatti jiraachuu, akka dubbii isaatti jiraachuu, akka nama yaade kana godhaa jedhatti seerrata Waaqayyo eeganii jiraachuu. Waaqayyoon sodaachuu, Waaqayyoon amanachuu, Waaqayyo yeroo hundumaa kabajuu, Waaqayyo yeroo hundumaa waaqessuu, Waaqayyo yeroo hundumaa of eeggachuudhaan yoo jiraatta ta'e lafati jirtutti, lafati hidhattutti Waaqayyo si wajjin ta'a. Nama si bira jiru kuni waan cimaadha. Waaqayyo si wajjin ta'a irraa kaasee dhaatti. Haa ta'uun jenneem si wajjin haa ta'uun jenne laa si wajjin ta'a dhaatti raajaa. Haa ta'uun immaa ganaa haa ta'uu dhee dubbachuudha. Arraa kaasee sadhumaati zalaasti. Ilaa Waaqayyo si wajjin maal ta'a? Hin ta'a. Namni deemuudhaaf eeyyama qabu, namni guddachuudhaaf karoorfate, haloo ergaa guddaan qabadhee dhufe arraa kaase lafati teessutti, lafati ciiftutti, lafati hojjettutti, bishaan keessa yoo deemtu, galaana keessa yoo deemtu, abidda keessa yoo darbitu, Waaqayyo si wajjin ta'a. Waaqayyo si wajjin ta'a. Jedhi dubbadhu harka kee ol fuudhi Waaqayyo naa wajjin ta'a jedha haasaa. Hallelujah. Ati bishaan keessa yoo adeemte iyyuu bishaan si fudhatee maalin ta'u hin badu. Akka jechuun Waaqayyo maal jechuudha? Si wajjinan jira. Ameen ameen. Amatu Waaqayyo nu wajjin jiraachuu baate waanuma addaan nu ajjeesaa oola. Summiin nu ajjeesaa oola. Eeboon nu ajjeesaa oola. Makiinaan nu ajjeesaa oola. Waaqayyo nu wajjin waan jiruuf baane milkoomne baane eebbifamnee deebina. Amma akka kaleessaa qarmiidhaan hin deebitani Waaqayyo isinii wajjin hin ta'a. Dubbadheera sirratti maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ilaalaa dhaggeeffadhaa. Namoonni Waaqayyo wangeela qulqulluu warra dhaggeeffattan Waaqayyo isinii wajjin taanaan gaara ol ka'etu dachaa isinii ta'a. Waaqayyo isinii wajjin taanaan balbala cufameetu banamee isin eega. Waaqayyo isinii wajjin taanaan dirree salphatti irratti kabajamuu jalqabda. Waaqayyo isinii wajjin taanaan biiroo galtuutti ulfina argattee jiraatta. Waaqayyo isinii wajjin taanaan lafa onaa keessatti lalisuu jalqabda. Waaqayyo isinii wajjin taanaan lafa abdii kutatteetti haareffamta. Waaqayyo si wajjin taanaan iddoo jibbamtetti jaallatamta. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Lafa dhaqxeetti Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Lafa hojjetteetti si wajjin haa ta'u. Si wajjin haa ta'u Waaqayyo. Isa eeboo baatee dhufeetu sirraa darbatama. Si wajjin haa ta'u Waaqayyo. Isa summii baatee dhufuutu ofitti deebisa. Si wajjin haa ta'u Waaqayyo. Isa si ajjeesuu dhufeetu ofitti deebisa. Si wajjin haa ta'u Waaqayyo. Mandara si salphise si kabajuu jalqaba. Si wajjin haa ta'u Waaqayyo. Mee haleluuyaa jedha. Waaqayyo na wajjin ta'a jedha haasa'e. Kana booda yoon baradhe, yoon tajaajile, yoon deeme, lafan taa'utti, lafan deemutti na wajjin kan jiru jedha.
waaqayyoodha jedha haasaa. Harka kee lamaan anatti dhiis kilaabaashii. Ergaa kana namni fudhate irraa kaasee kophaa isaan adeemu. Waaqayyo wajjin adeema. Kaleessa kophaa keedhattee balballi tumtee si banamuu dide sun. Boru wixata ganamaa gaafa tirattu waaqayyo waan si wajjin ta'uuf. Balballi cufuma isaatii banamee si simata. Ilaali namichiti kaleessa waa kadhattee hin biisiin jedhe sun. Bor ganama tole siin jedha. Sababni isaa waaqayyo si wajjin ta'a. Waaqayyo si wajjin taanaan kattaa bishaan sii kenna. Waaqayyo si wajjin taanaan kattaatu bishaan sii laata. Iyyaasuudhaan akka Musee geggeessatti maalan godhe? Sin geggeessa, si wajjinan ta'a, sin dhaaba, sin jabeessa, gara bitaatti, gara mirgaatti hin gorin. Raasi mataa kee raasi. Ani kophaa miti jedhe. Waaqayyo na wajjin jira jedhe. Nama waaqayyo wajjin jiru duulli hin danda'u. Duuti hin danda'u. Salphinni hin danda'u. Hulkisee mogosaam ሰው ነው። Hulkisee. Hallelujah. Hulkisee control argo na mero control. Namni waaqayyo wajjin jiru qilleensa bitee jiraata. Namni waaqayyo wajjin ta'u safara bitee jiraata. Mee iyyaati waaqayyo na wajjin taa'edha dubada. Hin barbaadu akka waaqayyo isin wajjin ta'u. Seerrata waaqayyo eega. Yaada waaqayyo eega. Waaqayyo dhiisi si jennaan dhiisi. Waaqayyo chin taa'in jennaan attee chin taa'in. Waaqayyo siif of eeggata. Waaqayyo si wajjin jiraannaan iddoo si mijatu malee iddoo si mijanne sin kaa'u. Taa'in teenya iddoo kana. Waaqayyo si wajjin taanaan safara si mijanne si baase safara si mijatu kaa. Mikinaatu iddoo waaqayyo taa'u wal fila qaba waan ta'eedhaaf. Yalagaana raabaa boossi. Miila kee akka godhi ani geeddarameera dhiyaabbo. Waaqayyo na wajjin ta'eera irraa kaasee jedhe. Jadi dubbadhu maqaa Yesuusiin. Jadi dabali maqaa Yesuusiin. Hallelujah. Harka kee ol fuudhi. Irraa kaasee waaqayyo si wajjin ta'u mirkaneeffatta barbaadda. Seerrata waaqayyo eegi. Wanta waaqayyo sitti dubbatu eegi. Wanta waaqayyo hin godhin siin jedhe hin godhin. Wanta waaqayyo sirraa jibbu hin godhin. Wanta waaqayyo sirraa hin barbaanne hin godhin. Wanta waaqayyo sirratti duulchisu hin godhin. Wanta waaqayyo kaayiti iddoon kun siin ta'u jedhe sitti fixee raawwatee dhiiseera taanaan hin taa'in achiiti kaayiti deemu. Geeddardu macaa si wajjin hin taasiin jechaa jira. Iyyaasuudhaan jechaa jira miti amma har'a anaaf siin jechaa jira. Mee dubbadhaa ofirratti waaqayyo irraa kaasee na wajjin taa'adha. Waaqayyo si wajjin akka ta'u barbaadda. Waan hojjettu irratti cimii jabaadhu. Cimii jabaadhu. Barumsa keetti cimii jabaadhu. Tajaajila kee cimii jabaadhu. Isseesin waaqayyo na wajjin jira jedhin. Si wajjin ta'a milkooftee deebita maqaa Yesuus. Mee na milkaa'edhaa dubbadhaa. Waaqayyo si wajjin taanaan safara biyyi salphatetti ulfaattu jalqabdu. Cimanii ija jabaadhu. Iyyaasuudha akka boqonnaa 7 irratti garuu akka godhe cimiiti maal godhe ija jabaadhu sabicha fuulduratti. Sodaatin jechuudha. Cimiiti maal godhe ija jabaadhu kutannoo qabaadhu dudduubatti hin deebiin. Waaqayyo si wajjin ta'uu barbaaddu gara bitaaf gara mirgaatti hin gorin. Waaqayyo wajjin adeemi. Akkas jedha kan Iyyaasuudhaan yaa Iyyaasuu jedheenaan gara bitaaf gara mirgaatti maal hin gorin? Hin gorini. Ana irraa kaasee maal hin godhe si wajjin nan ta'a. Akka jechuun harkaa mimmiliqiniidha. Nama arra galgalaa kaasee waaqayyo wajjin ta'uu hin argitu sin. Safaranni jiraatutu urgeeffachuu jalqaba. Kaleessa gatiin qabdadhaan yarrammoo namichichi jabaadhaa siin jedhe. Warra hojii hojjetan dhaggeeffadhaa. Kaleessa harka see sirrii misiyan harka kee hojii waaqayyo waan ta'uuf shiroo mata hojjettutu mi'aawu jalqaba safara keessatti. Shaayir mata hojjettutu mi'aawu jalqaba. Mana kee kan dhaabatee jiru eeyyuudha. Dhaabadhu waaqayyo si wajjin hin taati. Altuma tokko gara bitaa mirgaatti hin gorin jechuun qilleensa dhaggeeffatanii jechuudha. Namoonni baay'een bitaa mirga dhaggeeffatu. Hali Yesuus duukaa deemu hali Yesuus duukaa deeman. Olumaa gadhaa'u. Macaafa qulqulluun garuu kana cimsee nutti taasisaa. Gara bitaaf gara mirgaatti hin gorin jechuun asiifatti awwanaa baajiin ta'ini. Gar tokkotti citiitii dhaabbadhu. Fuula waaqayyo duwwaa barbaaddu jechuu barbaade. Ijoo waaqayyo nama wajjin taanaan inni nama salphisuu dhufeen salphata. Waaqayyo nama wajjin taanaan irruu keenya guutuu jalqaba. Waaqayyo isinii wajjin haa ta'u. Sini wajjin haa ta'u. Mee waaqayyo na wajjin taa'aadhaaf irratti dubbadha. Ameen ameen. Nama waaqayyo wajjin ta'e namni gowwomsuu hin danda'u. Namoonni baay'een gaafa Yesuusinii ta'uu diduu mana xonqaa deemtu. Dhaqeetan hojjechiifadheen dhaqee makiinaa maal bitatte makiinaa siin galagalee duuta. Makiinaa siin galagalee duuta makiinichi garagala. Isa upheenxee taatee maatti gootate. Yesuus hin caala. Yesuus hin caala jedha. Daqiiqaa kana kaasee balaan dingataa waraanamuun duuti maraatummaan salphinni balaan hamaan
arraa kaasee bakka jirutti dhaabateera. Dubbadhaaf irratti arraa kaasee waaqayyo naa wajjin taa'edhaasaa. Sosocho'aa waaqayyo naa wajjin taa'edhaa dubbadhaa. Waaqayyo akkasii wajjin ta'uun barbaaddaa? Wantoota kana lamaan godhi. Tokko hin sodaatin. Lama hin na'in. Waaqayyo si wajjin jira. Wantoota lama kanaan godhi. Tokko hin sodaatin. Hojjettu sodaatin. Barattu sodaatin. Vulkeeffattee kadhattu sodaatin.